Dhukkubni ammaan isaa sirnaan adda hin baane naannoo kibbaa magaalaa Jinqaa keessatti mudachuu ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsee jira. Dhibeen kun akka hin babal'anne dhaabbilee deeggartootaa waliin ta'uun hojiin ittisuu fi yoo mudate saffisaan mirkaneessuuf qindoominaan hojjetamaa jira jedhe. Yeroo ammaa dhibeen vaayiraal heemoraajiik feevar ta'utti tilmaamame kun magaalaa Jinqaatti kan mudate yoo ta'u, hanga ammaatti namoonni 8 dhibichaan shakkamuu ibsa. Dhibichis mallattoolee akka ho'a qaamaa, ol ija diimessuu, hoqqisa, dhiigna funyaanii fi qaama biraatiin dhangala'uu fa'aadha jedhe. Ka'umsa dhibichaa beekuu fi dabalataan akka hin babal'anne to'achuuf akkasuma gareen deebii hatattamaa kennu gara iddichaatti bobba'uun hojiin gamaa fi qorannoo laaboraatoorii gaggeeffamaa jira jedhe ministeerichi. Hojiin hawaasa hordofuu, tuttuqqaa ittisuu, manarra deemuun adda baasuu fi kenniisa tajaajila yaalaa cimee itti fufuu ibsa. Hawaasni hundi dhibicha ittisuuf of eeggannoo taasisuu akka qabullee dabalee ibseera. Wayita afaan funyaanii fi kutaalee qaama biroon mallattoon dhiiguu, ho'inni, gaddeessisuu fi hoqqisuun mul'ate saffisaan gara dhaabbilee yaala fayyaa dhiyeenyatti argamutti imaluun qorannoo taasisuu, namoota dhibichaan shakkaman waliin tuttuqqaan akka hin jiraannee fi of eeggannoo gochuu yeroo hunda harka saayintaayizarii yookaan saamunaan sirnaan dhiqachuun murteessaadha. Dhaabbileen yaala fayyaa kamiyyuu naannoo isaa hordofuu, adda baasuu, qorannoo taasisuu, yaalaa fi gabaasa gochuu qabu jedhe. Dabalataan ragaan dhimmicha ilaallatuu fi shakkiin yoo jiraate karaa sararoota bilbila bilisaa 8335 fi 952 bilbiluun odeeffannoo kennuuf fudhachuun kan danda'amu ta'eera. Maalummaan dhukkubichaa guutuutti adda ba'uu baatus dhukkubni kun VHF ta'uu akka hin oolle mallattooleen agarsiisaa jiru irraa ka'uun shakkamaa jira. Vaayiraal heemoraajiik feevar jechuun walitti qabama dhukkuboota vaayirasii garaa garaatiin dhufaniiti. Vaayirasiiwwan kunneenis Iboolaa vaayirasii, Marburg vaayirasii, Yeloo fiivarii fi Leeser fiivarii isaan ijoodha. Dhukkuboonni kun hedduminaan naannoo tirooppikaal eeriyaatti deddeebiin mul'atu. Weerara fiduudhaanis beekamu. Dhukkubni kun hangi nama ajjeesuu isaa gosa vaayirasii dhukkubicha fide irratti kan hundaa'u ta'ullee ragaa hanga ammaatti jiruun 25% hanga 90% ta'a. Kana jechuun yoo deeggarsi yaalaa hin godhamneef nama dhukkuboota kanaan qabaman 100 keessaa namni naannoo 25 hanga 90 ta'u ni du'u. Dhukkuba kana akkamittiin ittisuun danda'ama kan jedhu irrattis ministeerichi ibsa kenne qaba. Nama dhukkuba kanaan qabametti baay'eetti dhiyaachuu dhiisuu, ilbiisota adda addaa ittisuu fi farra ilbiisotaa fayyadamuu, nama dhukkubichaan qabamuun shakkame adda baasuu, nama dhukkuba kanaan du'e tuttuquu dhiisuu. Dhukkubni kun yaala duubatti deebisuu hin qaban. Wanti mana yaalaatti godhamu deeggarsa ogummaa tokko argachuu qofa. Deeggarsuma saniinuu gara hanga tokko du'aatii hir'isuun ni danda'ama. Deeggarsuma kanaan garuu hanga tokko du'aatii hir'isuun ni danda'ama. Weerarri kun biyya keenyatti kan ta'e taanaan balaa guddaa geessisa. Namoonni itti dhiyaatan kan sooshaal miidiyaa hin fayyadamnes afaaniin itti himuun dhibee kana waliin haa ittisu. Giddoo baayogiraafiidha.